Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtootaa fi hordoftoota qilleetu ashama harka fuunee warreen Oromoo taatanii amantaa biraa qabdanillee har'a kunoo nagaan walitti deebinee jira. Isinillee baga nagaan wayitanii isiniin jecha har'aan tana qilleetu maal qabatee dhufe jechuun keessan hin oolu. Asumaan wanni qabadhee isiniif dhufe waa'ee abdiitii fi waa'ee golalchoo asumaanuu dachaas. Waa'ee dachaasii fi waa'ee golalchoota jechuudha. Isaan kun asumaanuu abdii biyyoota akka asumaan rakkattee akkuma rakkattetti asumaan gargaaruudhaaf biyyoo sanii wal bare. Sababa kanarratti jechuudha duniyaan sababa sanii jechuudha duniyaa fi abdii wal dabalee turan. Kanarraa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya golalchootii fi dachaas gammachuu abdii irraa qooddatuudhaaf mana jechuudha. Golalchootii fi dachaas mana abdii dhaqan. Kanarraa abdii maal jee? Abdii eeguma isaan mana dhufan biyyoo sanumaa irratti wal bartee ja'anii naga gaafatan booda duniyaan kunoo guyyaa xiqqaan yookaan ijoolleen irra dhiiftee deemtee jechuudhaan dubbatee jira. Asumaan dhugaa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya wanni inni jiru baay'ee takka gajjabeessee waan dubbatuuf baay'ee takka jechuudha haalaan nama jibbisiisa dubbatutti illee nama qaanfachiisa jechuudha. Garuu immoo duniyaan golalchootii fi dachee mana dhuguudhaaf haatee ni deemti hin deemtu hin jaan akkam taa'ee kanarraa garuu isaan walii galtee yookaan irratti ilmaan facaasii deemu yaada jiru isaan biratti haasofte jechuudhaan abdiilleen dubbatee jira. Dachaas yoonii fi duniyaa manatti deebi'uu baate naa fi ati sumaatu anumaa fi siitu magaalaa kana keessa nu lamaan keessa tokkuma jiraataa dubbatee jechuudha. Kanarraa gaa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya dhugaa gaa isaan kun waan irra waliin gahan wallaahi Allah waan isaan wal godhu isaan hin beekne. Kanarraa garuu anillee akka nama tokkotti waan jiru irraa hin dubbadha jeen as ba'ee golalchoohuun dhugaa yoo dubbanne inni nama gartee yuutuubara ta'etuma abdiilleen hin beeku jee dubbate. Golalchoo dachaasitu mana kiyya fidee yaada jedhuun bakka dubbatee jira. Mee waan abdii jedhe waliin haa dhageeffannu. Amma wanni naaf dhugaan isin dhageessanii dachaa sirriitti dabaaleetiin dachaasi gurbaa san eessaa fiddee maal hojiin isaa jee qoradha. Yoonii fi gurbaa san wajjin yoo gurbaa san gaa dubbii gurbaa sanii summii ta'uu dhugaan isin hima. Waa gurbaa san gartee nyaaraan dubbisee kuttu waa gurbaa san wajjin hariiroo dureen qabaattu. Asumaan dhugaa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya dhugaa waan inni jee namni hawwadha boollee uumamu jiraati. Isaan kuni kan na dhibe duniyaa fi abdiin kuni duraanuu namni hangana ilmaan waliin hore yookaan walitti hinaafaa yookaan wal shakkaati ilaa hangaarraa waliin ture ammoo yookaan namaatu bultii isaanii tana nama duraan isaan walitti fidimu ifumaa wal jaalatanii walitti dhufan yaada jiru yaadni xiyyaa. Kanarraa inni kan na dhibe isaanii mana baasee yookaan isinis isa shakkaa namni ilmaan walirraa qabu yookaan akkamitti wal shakkee waliin hangana jiraata yaada jiru an akkamitti fayyatti nama ijoollee meeqa walirraa qabu jechuudha isaan kun. Nama isaan amma kabajaa qabanii wanni kun dubbatamuun akkamitti fayyatti an neefas hin barbaachisu yaan akkamitti fayyatti. Kanarraa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya golalchootillee garuu guyyuma san mana isaa dhaqee jira. Abdiilleen bal'ootu waliin nu fayyisee nu gidduu fixee kutee jeetii waan dubbatee jira haalaani. Kanarraa garuu yuutuubara yookaan sanaa keessa jiran keessaa dhugaa yoo dubbanne akkamitti fayyatti waa'uma isaanii yookaan naa galu dittee dhugaa na gaafattan waa'ee isaanii nan galu. Asumaan dhugaa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya zaban kana yookaan dhiyeenya kana baay'ee takka isinirraa bannee jirra. Amma kunoo deebinee guyyaa guyyaadhaan akka ajaa'ibatti wajjin bashannanaa jira. Asumaan dhugaa warreen gartee nu faana turtanillee baay'ee takka galatoomaa. Kaameeramaan keenyallee Arafee Tuub jedhama. Asumaan dhugaa kan nu faana ture. Asumaan dhugaa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya dhugaa garuu waan isinirraa banneef baay'ee takka dhiifama isin jecha kunoo har'arraa haalee
guyyaa guyyaadhaan waan babbareedaa isiniif qabannee dhufna. Isin nu jajjabeessuudhaan hamilee nutti godhuudhaan laayikii godhuudhaan nu bira dhaabbadhaan isinin jaa. Kanarraa warreen baay'ee takka asumaan na jaalatan illee anillee baay'ee takkaan onnee isin jaaladha. Baay'ee takka naaf galatoomaa isinin jecha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isinin jecha. Kanarraa garuu Gololchoo TV yookaan dacheetu asumaanuu abdi viidiyoon tun eega gadhiifamte amma guyyaa lammaffaatiif deemte jechuudha. Kanarraa garuu anillee waan biizii ta'eef wanna kun baay'ee takka jechuudha. Natti dhagahamee qabaddee isiniif dhufe. Asumaanuu jaallatamtootaa fi hordoftoota keenya hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isinin jenna. Baay'ee.